Attamooltaan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild gara Maalii, Niijerii fi Gaaboonitti imalanii jiran. Imala isaanii kana ilaalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin haalawwan dinagdee, nageenyaaf siyaasa Afrikaa keessaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Dhaabbata oduu CBS jedhurraa Paamelaa Foolk biraa gaaffii dhiyaate muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota akka jedhanitti ennaa fonqolchi mootummaa Afrikaa keessaa babal'ataa jiru kanatti aangawoonni Maaliif Niijer kanneen saahil keessaa rakkoo dinagdeef siyaasa Afrikaa hubataa jiru ka jedhu ture. Liindaa Toomaas Giriinfiild deebii kennaniin eeyyee fonqolcha mootummaa Sudaan keessaa arginee jirra ni yaaddeesseeras kanan dubbachuu danda'u akkaataa Yuunaayitid Isteetsi itti ilaaltuuni. Ardiin bulchiinsi gaarii qabduuf nageenyi see eegame guddina dinagdeef dursa kenniti jedheen amana jedhan. Haalli Giinii keessaa kan waraanni aangoo mootummaa dhuunfate nu yaaddessee jira. Waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti yeroo 2 fonqolchi mootummaa geggeeffame jedhan. Biyya isa kamiifuu uummanni walakkeessa waa maraa ta'uu qabaa jennee amannaa jedhaniiru. Keessumaa haala Sudaan keessaa innaa ilaalu uummati Sudaan nagaadhaan mormii isaa akka dhageessisu eeyyamamuufii qabaa. Mootummaan ce'umsaa siiviliin hoogganamullee bakka itti deebi'uu qabaa jedhan. Haala Itoophiyaa keessaas hin daganne ka jedhan Liindaa Toomaas Giriinfiild furmaati jiru waraana miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa ajjeefamaa jiru. Mootummaaf qaamotiin walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufanii furmaata akka barbaadan akkasumas uummanni Itoophiyaa fuula duratti tarkaanfatee badhaadhina nuti biyyattii keessatti arginetti akka milkaa'u akka taasisaniif carraa jiruun ni jajjabeessina jedhan. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haaq haalli dubbiif wal barbaaduuf hokkara Itoophiyaa gama kaabaaf haleellaan qilleensarraan Tigraay keessatti geggeessame hedduu nu yaaddessee jedhan. Kaleessa haleellaan samiirraan yeroo 2 geggeeffame Maqalee naannoo namoonni jiraatan haleeluun gabaasamee jira jedhaniiru. Gabaasa duraanii akka mul'isutti namoonni 6 yoo du'an 22 madaa'aniiru. Manneen hanga tokko manca'aniiru yookaan akkaan miidhaan irra ga'eera. Tokkummaan mootummoota hokkara yeroo ammaa Amaaraaf Affaar keessatti geggeessamaa jiru isa yaaddessee jira jedhan. Haalli gamas jiruuf balalii xayyaaraafis amansiisaa waan hin ta'iniif sun dhaabatee balaliin akkuma duraanii akka itti fufu gaafanna jedhan Haaq. Tokkummaan mootummoota Tigraay keessaa gargaarsa akka dhaqqabu kan mirkaneeffatan hojjettoota 400 ta'an jedhanii jiran. Poolisiin Itoophiyaa garee shororkeessaarraa ergama fudhachuudhaan bobba'aniiru jechuun kan shakke gaazexeessota raadiyoo Ahaduu 2 to'annaa jala oolchee kaleessa qorannaa geggeessaa jiraachuun ibsameera. Garee shororkeessaa waliin yakka hariiroo uummachuutti shakke jechuun guyyoota dura ka poolisiin to'annaa jala oolche gaazexeessituu raadiyoo Ahaduu Luwaam Ataakiltii kaleessa yeroo lammataaf mana murtiitti yoo dhiyaattu yakka wal fakkaatuun kan shakkame itti gaafatamaan kutaa oduu buufata raadiyoo sanaa Kibroom Warquu immoo kaleessa yeroo jalqabaaf mana murtiitti dhiyaatee jira. Shakkamtoota kana ilaalchisee poolisiin yeroo qorannaatti dabalaa gaafate manni murtii eeyyameera. Ragaan raadiyoof televiziyoona Ahaduu irraa argame akka ibsutti kibxata darbe ture obbo Kibroom yakka hariiroo dhaaba shororkeessaa waliin qaba jedhamuun to'annaa jala kan oolee jechuudhaan abukaatoon isaanii Xigaabuu Dassaaleny ibsaniiru. Gaazexeessonni kun kan ittiin shakkaman keessaa magaalaan Haayik TPLF'n qabameera ka jedhu gabaasuu isaanii ta'uu kan ibsan abukaatoon kun yakkaan kan isaan gaafachiisu miti jedhan. Poolisiin guyyaatti dabalaa gaafachuudhaan manni murtii onkoloolessa 26tti beellama kabiroo kennee jira. Raadiyoon Ahaduu VON kan waliin ta'e oduu tamsaasu buufata raadiyooti jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana mootummaa fonqolchuun kan aangoo dhuunfatan Jeneraalli waraanaa Sudaan waraanni isaan hoogganan kan isa cina hojjetu muummicha ministeeraa muuxannoo qabu torban tokko keessatti ni muuda jedhan. Dhaabbata oduu mootummaa Raashiyaa Sputnik waliin gaaffiif deebii geggeessanii jimaata har'aa maxxansameen Abdul Fattah Burhaanii akka jedhanitti muummichi ministeeraa haaraan kaabinee hooggansa biyyattii humnootii waraanaa waliin qooddatu ni hundeessu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaaf tuujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti dameen abbaa alangaa fi poolisii federaalaatti dameen qorannoo yakkaa
qaamolee biroo waliin ta'uudhaan qorannoo taasisaniin waxabajjii 21 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti as badiinsa gareen hiwaati uumeera jedhan irratti bu'uura gabaasaa isaanii isa jalqabaa dhiyeessaniiru. Gabaasa kanaan hiwaati Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwateen lubbuu namoota nagaa 482 akka balleessee dubbata gabaasni kun. Karaa biraatiinis immoo dubartoota irratti gudeeddaa dirqii raawwataniiru jedha. Tsahaay Daamxootuyyuu sirna kana hordofee gabaasa itti aanutti dhiyeesse itti dhiyaadha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Affaariif naannoo Amaaraa irratti seerota idila addunyaa fi mirga namoomaa cabsuudhaan lammiilee nagaa irratti yakkoota suukkanneessaa raawwataniiru jechuudhaan ministeera haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa waloodhaan ibsaniiru. Yakkoonni kunneen naannoo Amaaraa godinaalee kibbaa fi kaaba Gondar bakkeewwan muraasaa fi naannoo Affaaritti ammoo aanolee argaman keessatti yakka garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay raawwatame yoo ta'u bakki qorannoon kun irratti taasifame kanaan dura garee kanaan to'atamee booda garuu duula seera kabachiisuu mootummaan jedhuun kan gadhiisame irratti kan xiyyeeffate ta'uu obbo Mul'isaa Abdiisaa itti aanaan biiroo qorannoo yakkaa poolisii federaalaa ibsanii jiru. Humni shororkeessaa kun waraanni erga dhaabatee booda waraana sana dhaabuu dhiisuudhaan naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar irratti waraana banuudhaan naannoo Affaar godina tokko keessatti aanaalee 4 irratti waraana banuudhaan ganda Gaalikoomaa kan jedhamu keessatti uummata buqqee achi keessa jiru daa'immanii fi dubartoota namoota dadhaban irratti waraana gaggeessuudhaan Gondor Kaabaaf Gondor Kibbaa keessatti Gondor Kaabaa aanaalee 3 Daabaat, Dabaarqee fi Zarmaa bakka jedhaman irratti Kibbaa keessattis aanaalee 5 irratti waraana banuudhaan uummata waraana faana waliin qabanne miidhaa adda addaa kan geessisaa ture ta'uu inni beekama. Gareen kun yakka inni lammiilee nagaa irratti godinaalee Kaabaa fi Kibba Gondariif aanolee naannoo Affaar keessatti argaman irratti hundaa'uudhaan bu'aa qorannoo argames eeraniiru obbo Mul'isaan. Gondar Kaabaa keessatti nama 96 lubbuu kan balleesse yoo ta'u Gondar Kibbaa keessatti immoo nama 130 lubbuu isaanii balleessee jira. Miidhaa qaamaa Gondar Kaabaa keessatti nama 54 Gondar Kibbaa keessatti gara nama 56 kan ta'u miidhaa geessisee jira. Walumaa galatti naannoo lamaanii irrattuu qorannoo amma gaggeeffamaa jiruun kan mirkanaa'e namoota 430 kan ta'an lubbuu isaanii kan ajjeese yommuu ta'u namoota 165 ta'an miidhaa qaamarraan geessisee jira. Dubartoota 109 kan ta'an immoo gocha dirqisiisanii gudeeduu haala hammeenya qabuun irratti raawwatee jira jechuudha. Ministeerri haqaa fi poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa akka waloodhaan ibsanitti fulbaana 5 bara 2014 irraa eegalee qorannoo taasisameen ragaa walitti qabameen godina Gondar Kibbaatti ragaa 790 ol godina Gondar Kaabaatti ammoo ragaa 85 fi naannoo Affaar aanolee garaagaraa keessatti ragaa 148 ragaalee sanadaa fi kanneen biroo walitti qabuu isaaniis ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti geggeessuudhaaf karoorsame ilaallatee Dr. Alamuu Simee ministeera qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii akkasumas Profeesar Isqeel Gabbisaa Yuunivarsiitii Keetariin irraa mariin isaanii wajjiniin taasifame kutaan lammaffaan qophii keenya kaleessaa keessatti darbuun isaa hin yaadatama. Amma kutaa lammaffaadhaaf isa dhumaatiin kaleessa darbe kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaan immoo amma darbaa jaallanneetu dhiyeessee itti dhiyaadha. Mariin kun jalqabamus yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatu jedhu namoonni hangi tokko. Dr. Alamuu Simee garuu murteessaan maal akka ta'e naa ibsan. Mariin dhugaadhaa handafee xumuramu jira. Hanimmoo itti fufiinsa yeroo fudhatu jira. Biyya lafaa kanarratti mariin akkasii kun ajandaan tokko dafee fala argata irratti walii galta. Ajandaan tokko hin falmasiisa. Gara sagalee uummataatti deemuu qaba. Riifarandamiitti hangas deemuu danda'a jechuudha. Akkaataadhuma bifa ajandaati irratti murtaa'a. Ejjennoo qaamoleen marii san irratti hirmaatan ajandicha irratti qaban irratti murtaa'a. Kanas ta'e san garuu marii biyyaalessaa jalqabuun mataasaa fala. Biyya kana keessa sirna ijaaruudhaaf nagaa waaraa buusuudhaaf jalqabbii waan ta'eef kanaan alatti falli biraan jiru. Kan nu fayyadu obsa fixachiisaa ta'uu danda'a. Yeroo fudhachuu danda'a. Garuu immoo karaan biyyi ittiin ijaaramu, karaan sirni ittiin ijaaramu, karaan
waliigalteen biyyaalessaa ittiin gaamu karuma kanaa fi karaa kana qofa jedhu amantaa qabna nuti. Marii gaggeeffamu kanarratti murteessaan namoota itti hirmaatanidha jedhu Dr. Isqeel. Namoonni keessatti qooda fudhatan sun eenyu akka ta'anidha kan murteessu. Warruma yaada wal fakkaataa qabu fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya tokko taatee akkuma kanaan duriitti itti fufuutu irra jira yoo jedhama ta'e kana dhalaa rakkoo kan fide naannoleenis humna qabaachuutu irra jira kan federaalaas aangoo qabaachuutu irra jira eenyutu achirratti qooda fudhata ajendaan isaas maal ta'a akka jedhutu murteessa dheerachuu isaatii fi gabaabbachuu isaatii irratti yoo warra waliigalu duwwaata wal sassaabee dubbata yoo ta'e rakkoonis hin hafti dubbii isaas hin gabaabbata. Yoo immoo waliigaltee gochuun irra jira wal mo'achuus hin dandeenyu walii wajjin immoo jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eef waliin dubbachuun irra jira wal danda'uun irra jira yoo jedhan immoo sirriidha negoosheeshiniinsaa torban baay'ee fudhachuu danda'a ajaa'iyyee fudhachuu danda'a kun garuu dirqamuma ta'a jechuudha dheeressuusa. Rakkoo Itoophiyaa kaabaa keessaa maaltu furuu danda'a gaaffii koo xumuraa Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse ture isaanis akkas jedhan. Warra humna filatee humnaan biyya diiguudhaaf deemu afaanuma isaan ittiin dubbachuu barbaadan sanii guddisuudha. Afaan guntaan filate wayyaaniin filate biyya kana qawweedhaan diiguudha. Itoophiyaa hoo danda'e akka waggaa 27 bitee saamee dhiitee bulche sanitti bulchuudha. Hoo isa hin dandeenye immoo Itoophiyaa jedhamtu tana diiguudha. Amma Itoophiyaa wayyaaneen dhiitee saamee bulchu akka hin jirre ifa galee jira. Kana uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuutti akka hin eeyyamne afaan isaaf galuun itti himee jira. Yaaliin jibbaataa inni gochaa jiru biyya diiguu danda'e shororkeessummaa uumuu danda'e isa yaalaa jira. Kunis akka hin danda'amne afaan isaaf galuuf itti himamaa jira jechuudha. Afaan inni filate ammaaf qawweedha. Afaan qawwee saniin gatii isaa argachaa jira. Rukuttaa hamaa rukutamaa jira. Yeroo gabaabaa keessattis akka lammata balaa biyya kanaa yaaddoo biyya kanaa hin taanetti gatii isaa hin argataa jennee taman. Kanarra darbee humna kana keessa karaa nagaatti namni amanu qaamni amanu yoo jiraate mariidhaan waliin biyya ijaaruutti kan amanu yoo jiraate qawwee lafa godhanii qaamni mariitti deebi'u yoo jiraate mariin eenyufuu cufaa miti. Garuu harka tokkoon qawwee qabachaa harka tokkoon immoo hin mari'annee tapha akkasii warra taphachuu barbaadaniif hin eeyyamamu. Gaafa humni yakkamaan taane isaan keessaa bahee inni injifate qawwee guutummaan guutuutti lafa godhanii akka qaama Itoophiyaa tokkootti karaa nagaatiin dubbii keenya fixachuu barbaanna gaafa jedhanii dhufan mootummaan Itoophiyaa kana ejjennoo isaa dursee ibsee jira. Karaa nagaatiin tarkaanfachiisa qaama jedhu hundaafuu dhufaa miti haala ammaa hona gaafatte garuu haalli ammarra jiru akka isaan biyya kana hin diigne akka isaan balaa biyya kanaatti hin taane gochuudhaaf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufuuta jechuudha. Rakkoo kana furuun harka mootummaa Itoophiyaa jiraa jedhu Dr. Isqeel Gabbisaa. Mootummaa Itoophiyaatu waraana sana dhaabuutu irra jira. Lafa dur turetti deebisuutu irra jira. Tigraayinis lafarraa fudhatanii deebisuu. Namoota Tigraay warra hidhamanii gadhiisuutu. Qabeenya isaanii kan irraa saaman hunda deebisuu danda'uutu irra jira. Wanta staatus quo ante jedhamu. Wantoota illee akka gaafa waraanni sun hin eegalin isa duratti deebifamuutu irra jira. Jalqaba. Kana kan gochuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Kana kan gochuu danda'u mootummaa naannoo Amaaraati. Mootummaa Itoophiyaatu egeree ijoollee keenyaatiif egeree biyya keenyaatiif jecha nan dhiisa jedhee dhiisuutu irra jira. Gabaabaan kana wadha karaansaa. Baatii Sadaasa darbe bulchiisa naannoo Tigraay keessa ka turan humnootii federaalaa irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF tarkaanfii waan fudhateef jecha duula seera kabachiisuu eegaluusaa mootummaan federaala Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Keessummoota koo lameen Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe xumuraa an jaallannee gammadaati.